eegi operation shimallis abdiisaa afaan caffee gubbaa dubbatanii as eegi shimallis abdiisaa afaan shanii balleessina ammaanachuun qulqulleessin jedhanii waraan balla Abiyyi Ahmad Oromoo irra labsias ji eblaatiif ji caamsaa keen namoota dhumatan gabaabsee lafkaa ebli 10 jaanu irra jalqabanii Horoo Guduruu Wallaggaa ana kinamuut Oromoota nagaa nam 30 jaatti jeefam ebli 23 lixi shawaan boof naannoo ishee namoota nagaa 19 dhumate ebli 26 Horoo Guduruu Wallaggaa fincaat namoota 3 jeesanii 3 buute isaanii dhaban ebli 28 maanguddoo waggaa 70 dabalatee nama tamorraachisan haleella xuyuuraa shawaa kaaba shaggariif salaalee aanaalee akka boote haroo kuy meettaaf gindabarat keessa godhamee nama 30 oli tobbay guji keessatti gaaf 28 namootan 16 dhiyaatanii tobbaan kan qofaamit caamsa keessa maalti ta'e caamsa ji caamsa kam keessa jir kan caamsar guyyaan torba yookaan ja salaalee warjaarsoot nam 20 ol obbaasan dargaggeessa keessa baasun moojoo manidhaa keessa baasanii nam 18 obbaasan adu guyya kaleessa ma guyya dheengaddaa barsiistuu daa'im garaa qabdu walti qabanii fixan lix Wallaggaa waan ta'u jir yeewunfaan isanti muu jiranii jechuudha gocha ganga dalagamee Oromoo yoo feeling goone maal yoom nu dhagaamta tanuma gaafina ta'u jira yoom nu dhagaamti gaafinti guddoon tana kanaafuu uummata Oromoo wa tokko hin shakkina yookaan sirna oppidoodhaan kun Itoophiyaa si waliin badu qaba yookaan Oromoon baduuf qophaa'u qabnaa jechuudha tanaaf walumaan callisa